السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجرتني وردفتوتا channel رزانتوب channel لكون channel كيسن الرد الدبي كان سنتي وردفتوتا كيا سبسكرايب لايك شير نافقدا isinin jedha dhaamsa kan koo kana isinit dhaamadhu kana har'a maal qabattee dhuftee kan jettan yoo tahe waan gaarii tokko hordoftoota kiyya asirratti kan isinii ibsuu barbaadu namni kumuyyuu jechuudha keessattuu shamarran kumuyyuu viitaamin C, viitaamin E yookiin ammoo viitaamin C fi viitaamin E fayyadamuun dirqama. Inni kuni fakkeenyaaf viitaamin C burtukaana irraa kan dalagamu, loomii irraa kan dalagamu, garuu maallaqni isattiin bitan ol kahaadha, qaaliidha. Haala jireenya madaala'iinsa biyya keenyatti tarii biyya keenya magaalaa gugurdaa yoo tahe malee magaalaa xixiqqatti kan hin argamnes tahuu mala. Kanaaf hordoftoota kiyya haaluma salphaa taheen viitaamin E fi akkasuma ammoo viitaamin C haala kamiin haaluma laafaa taheen mana keenyatti fayyadamuu dandeenya. Yoo hin bitana jenne silaafuyyuu innu gatiin isaa ol kahaadha. Waan garmalee qaalii taheef jecha bitachuun hanga takka nutti ulfaata. Garuu akkamitti haa fayyadamnu kan jedhuufi kanaaf har'a qophii kana isiniif qopheessee qabadhee kan dhufe haaluma salphaa taheen nu hundi keenya mana keenya teennee viitaamin C fi viitaamin E argachuu dandeenya isiniin jedha. Akkamitti yoo kan jettan tahe abbaan barbaadan ammas asirratti kan isinii himu loomiin fuula keenya ibsuu fi akkasuma gogaa keenya laaffisuu fi bareechisuu fi gahee guddaa kan taphattuudha. Garuu warri namoonni alarjiikii akkasuma mootu ho'isisan waan adda addaa fuulli isaanii eeggatuu fi loomiin hin barbaachiftu. Isaaf maaltu barbaachisaa jechuun keessan hin oolu. Isaaf burtukaanatu barbaachisa. Viitaamin C tahus, viitaamin E tahus kan fuula keenya jechuun wama argee hafuuraa waan tokko tokko nu didee nu ho'isisu kan eeggatu burtukaanarraa viitaamin C burtukaanarraa dalagamu kan nu barbaachisu. Kanaaf har'a hordoftoota kiyya eenyumayyuu tahee fuulli gogaa kamuuyyuu viitaamin C fi viitaamin E fayyadamuun dirqama isiniin jedha. Dirqama yoo jettu akkamitti gatiin isaa ol kahaadha, maallaqa baay'ee nu barbaachisa, tarii ammoo magaalaa keenya keessa naannoo keenyatti hin argamu gaafiin jedhu isinit dhagahumuu mala. Haaluma salphaa taheen inshaallah akka rabbi nu gargaareen haala laafaan manuma keenya teennee viitaamin E fi viitaamin C baafannee mana keenyatti fuula keenyaaf gogaa jismii keenyaa qaama keenyaa akkasuma gogaa fuula keenyaa bareechifachuu fi laaffifachuu dandeenya isiniin jedha hordoftoota kiyya. Haalaan ittiin hojjetamu haaluma salphaa taheen haaluma mana keenya jiruun karaa lamaan isinitti hima. Karaan jalqabaa inni jalqabaa jechuudha. Ji'a tokko isiniif fudhata isa dalaguuf isa kana geessitanii jechuu qophii irraa hanga xumuraatitti geessitanii fayyadamuuf jecha ji'a tokko isiniif fudhata. Kun ammoo tuyyuu sa'a 24 kan isiniif fudhatu garuu kan irra isin fayyadu akkasii hordoftoota kiyya irra caalaa kan isin fayyadu kan ji'a tokko nu taa'e kana kan ji'a tokko taa'e hedduu nama fayyada bareedaadha. Maaliif jennaaniin haaluma salphaa taheen suutaan faayidaa isaa san kun ammoo karaan ittiin dalagamu ibiddarra kenna. Osoo ibiddarra gahinii osoo ibiddin tuqinii karaa malaafaan jechuudha. Zayitiin wal fudhatee akka viitaamin caasan jechuu yookiin viitaamin C san haaluma salphaa taheen osoo viitaaminiin ka guutame sun nu jalaa hin hir'ateen karama salphaan viitaamin C akkasuma ammoo viitaamin C yookiin viitaamin E baafachuu dandeenya. Akkaataan itti baafatamu haaluma salphaanii obsaan jechuudha. Obsineetumaan obsaan osoo kan ji'a lamaa kana kan godhannu tahee irra akkaan filatamaadha, akkaan isiniifis jaaladha. Maaliif jennaaniin
kun ibiddarratti danfaa wanni wayii hanguma takka zayitiinis tahee akkasuma immoo wanni dalaynu kun burtukaana haa ta'u loomiyyuu haa ta'u asirratti ammootu na folchaa jechaa osoo dubbiin xumuriin dubbii addaanis jalaa kutaa loomii irra burtukaanatu nu fayyada maaliif jennaaniin viitaamin C burtukaanni wama hundaa fuula nama hundaafuyyuu kan haalaan isaa akkaan gaarii ta'e nama hundaaf kan ta'u jechuudha nama fuulli isaa zayitii qabu yeroo hunda fuulli isaa shifiniina'u akkasuma nama fuulli isaa ho'isisu akkasuma ammallee dabalataan namni fuulli isaa gogaa fi namni isa fuulli isaa haaluma salphaa ta'een fuula akkanumaan jiru fuula akkanumaan jechuudha waan takkayyuu hin qabne normaala isa jedhaniinsa yookiin ammoo isa uumamaa kan afaan keenyatti uumamaan jedhamu fuula qulqulluu jechuudha. Kanaaf hordoftoota kiyya qulqulluus tahee akkasuma ka bukurii shifiniin finniisa qabus dhiifame isiniin jecha ka finniisa qabus tahee akkasuma kan nu ho'isisus tahee akkasuma kan zayitii tahee wanni hunduu fuula keenya akka kunuunsifannuu fi gogaa fuula keenyaa kana akkasuma kan qaamaas akka nu diriiruu fi akka nu laafu gochuun nurratti dirqamaa isiniin jedha. hordoftoota kiyya kanaafi garuu loomiin kan fuula bukurii finniisa qabuufis osoo taatu akkasuma immoo kan biraatiifis osoo taatu fuulli namoota irra caalaan waan tokko kan ho'isisanii akkasuma immoo tuyyuu yoma san akka shifiniina xixiqqishuu tana akka xaafii irraan fuula isaanii irraayyaa waan taheef loomiin waan akkasiitiif nama saaxilti. Kanaafi dhibbarraa dhibbatti parsantii dhibbarraa ani akkuma fakkeenyatti loomiin viitaamin C dha jechaaf isinii fide malee akka hojjetattan yookiin ammoo tuyya akka fayyadamtan isinii filadhu. Kanaafi garuu ammoo miksii adda addaa waan fuularratti qanaa isa arabiin jedhamsan godhannu jechuudha. Mana keenya keessatti loomii cuunfaa loomii xiqqeessine ittiin dabaluu hin dandeenya. Suni waan daqiiqaa 30 qofa nurra turuuf jechuudha. hordoftoota kiyya haaluma salphaan haaluma laafaan jechuudha. Kanaafi burtukaana hin qopheeffanna. Burtukaana firii tokko haa ta'u firii lama haa ta'u zayitii zayituuna yookiin ammoo zayitii wayraa isa jennuun hin qopheeffanna yookiin ammoo tuyyuu zayitii jonsiina zayitii daa'imaa sanii kan qopheeffannu taha. asirratti inshallah isinii kaaya lachuuyyu booda sanii hordoftoota kiyya biiznillaahi bismillaahi jenne burtukaana keenya kan fuune kana hindiqanna haaluma salphaa taheen jechuudha. Burtukaana keenya dhiqnee quuncisne quuncee isaa haala amma isinii suuraa kaa'u kanaan mummurannee xixiqqeessine booda sanii waan afaan qabu akkasuma kurres qabu kan haala amma argitan kanaan zayitii zayituuna haa ta'u zayitii weeraa akkasuma immoo zayitii jonsiin zayitii daa'immaniin qaama sukkuuman san haa ta'u waan kanan naqanna. Booda sanii ammoo tuyyuu erga waan kan wanni kun waan qadaada qabu waan tasumaa qilleensi hin seenne tahuu qaba. Haaluma laafaa taheen akkasitti waan hafuurri isaa bahuu yookiin ammoo seenuu qilleensi hin dandeenyeen afaan isaa sirriitti cufnee booda sanii ammoo tuyyuu hordoftoota kiyya waan sirriitti afaan isaa cufamaa erga gooneen booda maal goona isiniif fakkaate bakka qabbanaa hallee sirriitti hin tahin haa ta'u bakkuma isiniitti bakkuma jirtanitti jechuudha. Afaan isaa waraqaa keessa keettanii erga kana cuftanii kaatanillee ukkaamsitanii keettanii isiniin jedha torbaaniin al tokko fuutanii waliin dhooytanii manka mukaatiin yookiin ammoo haxumaa isa jennuun saniin jechuudha. Torbaanin jechuu ji'a tokko isiniin jedhee mitiire ji'a tokko kana akkasitti waliin dhooytanii booda sanii zayitii kana dhimbiibattanii quuncee burtukaanaa hin gattanii kunoo haaluma kanaan waliin dhooftan jechuudha. Haala amma asirratti isin argaa jirtan kanaan akkanatti wajjin dhooftanii hordoftoota kiyyaa booda yoo ji'a inni gahee jedhee bishaan zayitii isaa dhangala'oo kana jalaa fudhattanii quuncee isaa gattanii booda sanii fuula keessan maasaaja yookiin sukkuummattanii fuula keessaniin jechuudha. Viitaamin C filatamaa fi akkasuma viitaamin E dha. Zayitii zayituun viitaamin A fi viitaamin E dha. Burtukaan ammoo viitaamin C dha. Kanaafi haaluma salphaa taheen hordoftoota kiyyaa haaluma laafan jechuu maallaqa guddas osoo hin baasin baasii guddas hin baasne bakka guddas deemnee hin soyne manuma keenya ta'ennee haaluma laafaan kunoo akkanatti kan dalagannu jechuudha.
كان موكا يبدرة وان قلقلوتا ميشا قلقلوتا هين قبيفنا زيتي حالا كان نتنك أنا زيتي كأنت كو إسنة برتقانة كأنك قنجة برتقانة تسر كم بيهو قبدن قنجة برتقانة حالو ما كان نتنك أنا برتقاني isa keessa cuunfaa isaa sanii miti yookiin kan nyaatamu sanii miti kan gatamu jechuudha. Haaluma kanaan danfifna daqiiqaa 7 akkas daqiiqaa 7 ibiddarratti tik jedhee danfuu qaba. Haalumaan margaartan kana waliin dhooftanii hordoftoota kiyya asirratti burtukaana nyaatamu san osoo hin tahin kagatamu quncee isaa kagatamu dursuma osoo hin quncisin dhiqannaa. Akkasitti haala laafaa kanaan kunoo daqiiqaa 7 erga danfifnee geessinee ammoo sa'aatii 24 haala kanaan lafa keennee qabbanaa'ee yoo inni jedhee dhimbiibne itti fayyadamuu dandeenya. Asitti akkana dhimbiibamnee jechuudha. Kun olaala haaluma laafaa taheen osoo baasiin osoo karaa dheeraan deemin haala salphaa taheen zayitii yookiin ammoo tuyyuu argitanii viitaamin A viitaamin C manuma keenya teenne haala laafan haaluma kanaan baafannee warroonni loomii fayyadamuu barbaadan loolii fuulli isaanii hoysisaa naman hoysisne loomii harama kanaan baafattan jechuudha. Hordoftoota kiyya akka jaalattanii fi akka isinitti tole abdii qaba inshaallah. Kanaaf manuma keessan ta'a haaluma laafaa kanaan godhadhaa. Bareedina gogaa keenyaa haa eeggannu. Wanni kun qaamaafis hin ta'a akkasuma fuulaafis hin ta'a. Bareedina qaama keenyaa haa eeggannu kan fuula keenyallee haa eeggannu. Maaliif jennaan maallaqa guddaa baafsuu qofa osoo hin tahin manuma keenya taa'inne haaluma salphaan haaluma laafaa taheen haala bareedaan tolfachuu dandeenya isiniin jedha hordoftoota kiyya. Inshaallah hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti yoo qophiin kun isinitti tole subscribe naa godhaa. Mallattoo diimtuu san barreeffama diimaa san qubaan gannaa tuqaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Akkasuma immoo mallattoo qubaa ol gargaru san illee naa tuqaa isiniin jedha akka nama hunda bira naa ga'u abdii qaba. Horaa bulaa Oromooti yaa guutuu.